Harka fuuni akkam jirtu hordoftotaaf daawwattoota FIB. FIB irraa qophii filaallee torbee kanaa qabannee dhiyaanneerra. Qophii filaallee torbee kanaadhaan magaalaa Bishooftuutti argamuun jiraattota magaalaa Bishooftuu waliin turtii goona. Isinillee mana keessan taa'aati gaafilee nuti dhiyeessinu keessatti of ilaalaa, deebisaa yaalaa, bashannanaa nu waliin tura. Ani gaafii kootti fufeera. Isin immoo isayyuun deemina. Turtii gaarii. Sobdee beektaa? Oye. Hojiin koo sobaajiin ol qabata. Isa walii wal qabatu jira moo? Uffata hodhaa waan ta'eef guyyaatti baay'een sobaa oola. Maal fa'aa jettee sobdaa? Wanta inni dhuminiif si dhumeera jedheefam sobeefaan beellamaani. Ammas gaafa dhufu ammas nan sobaa biyaans nama lama sadii faana qanitti lama sadii faana sobaa. Amma bari elafni kun bari alamii qasobdeetta. Ara siya saddeeffaa sobeera. Inni yoo xiqqaateedha. Baay'een sobaa. Sobee beeka. Sobee beeka. Baay'ee moo? Lakki badaan so. Yeroo tokko waan tokko amansiisuudhaaf hin jiraami. Waan akkasirratti meebi sobee beekuu danda'a. Garuu sobee agas mara waan baay'ee sobee hin jedhu waan nama amanuu hin jiru. Aara dhibban sobaa oola guyyaatti. Maaliif sobdaa? Ani beektaa yeroo mara sobuunis yeroo hunda dhugaa dubbannee darbuuni nama dhibdi. Kanaafuu sobuunis hin barbaachisaa kan jedhu. Sobdee beektaa? Yeroon dhaabii hin qabu. Soba yeroon daanna soba. Sobdee beektaa? Sobdee beektaa? Sobee beekee? Maaliif? Soba yeroo jennu gaa'e soba gara lamaan jira. Soba tokko isuma gootee hin goone jettee waakkattuudha. Soba immoo tokko fakkeenyaaf namootni yoo wal dhaban fa'aa walitti araarsuuf jettee wanta namni tokko hin jedhin namni sun akkana jedhee namni sun akkana gaarii siif yaadaa jettee walitti araarsitu jira miti. Anka akkasiin sobee malee soba biraa sobee hin beeku. Sobaan jaaladha. Jireenya koo keessatti wanta baay'ee jibboo jiraate soba. Maayidhasti marii kana caala akkamitti beektaa? Sobni namarraan fagaatee hin beeku. Namni sobaa wajjin jiraata. Sobii dhugaan akka jirtu sobis jirtini irra caalaa garuu kan baay'attee jiraattu immoo sobadha. Kana bari. Kanaafuu baay'ee sobda guyyaatti jechuudha. Egaa bari yaala meeqa sobdeet? Arga bari utuu lakkaa'e maayidhasti hojjaa koo lakkaa'insitti maaree gifti kun. Boqqolloo shan nyaadheen shan sanyiif kaawwadhe atattamaan al shannaa jedhame. Asuma mul. Boqqolloo shan nyaadheen shan sanyiif kaawwadhe 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 boqqolloo shan nyaadheen. Boqqolloo shan nyaadhee shan sanyiif kaawwadhe. Atattamaan irra deddeebitee dafteedha. Shan nyaadhee shan sanyiif kaawwadhe. Boqqolloo shan nyaadhee shan sanyiif kaawwadhe. Boqqolloo shan nyaadhee shan sanyiif kaawwadhe. Boqqolloo shan nyaadheen shan sanyiif kaawwadhe. Boqqolloo shan nyaadheen shan. Boqqolloo shan nyaadhee shan. Boqqolloo shan nyaadheen shan sanyiif kaawwadhe. 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 Boqqolloo shan nyaadheen shan sanyiif kaawwadhe. Boqqolloo shan nyaadheen shan sanyiif. Irra deddeebiitii dafee atattamaan. Boqqolloo shan nyaadhee shan intina. Boqqolloo shan nyaadhee shan sanyiif kaawwadhe. Boqqolloo shan nyaadhee shan sanyiif kaawwadhe. Mee yaali boqqolloo shan nyaadheen shan sanyiif kaawwadhe. Boqqolloo shan nyaadhee shan sanyiif kaawwadhe. Boqqolloo shan nyaadhee shan sanyiif kaawwadhe. Ati kamitti atumti mee jedhi mee jala. Boqqolloo shan nyaadheen shan sanyiif kaawwadhe. Atattamaan al shan. Wal jala moo? Boqqolloo shan nyaadheen shan sanyiif kaawwadhe. Boqqolloo shan jalaa badeegaa. Boqqolloo shan nyaadheen shan sanyiif kaawwadhe. 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 Atattamaan al shan meera deebee jira. Boqqolloo shan nyaadhee shan sanyiidhaaf keewwadhe. Boqqolloo shan nyaadheen shan sanyiidhaaf keewwadhe. Boqqolloo shan nyaadheen shan sanyiidhaaf keewwadhe. Boqqolloo shan nyaadheen shan sanyiidhaaf keewwadhe. Atileet Ilfinesh Qannoo fiigicha maraatoonii eessatti mo'atte? Asuma kanallee hin beeku.
Kanallee hin beeku. Dhugaa hin beeku kana. Eessatti akka isheen mo'atte hin beektu atileetii Ilfinesh Qannoo? Ani hin beeku. Gaaffii Naqamteedha? Hin beeku kana irra naa darbii. Gaaffii biraa na gaafadhu. Ishi atileetii Ilfinesh Qannoo fiigicha maaraatoonii yeroo jalqabaaf eessatti mo'atte? Hin beeku boolki. Hin beeku laalu atileetii jennu. Garuu fiigduu akka taate beektaa? Fiigduu ani hin beeku fiigduu akka taate. Maalidha isheen irree? Anoo isheeyyuu hin beeku lakki. Atileetii Ilfinesh Qannoo maaraatoonii yeroo jalqabaaf eessatti mo'atte yookiin immoo bara kam mo'atte? Bara isaa iyyaara dhufa amma hojjaaras waan hin jiruuf hin ittiin yaadan. Garuu fiigduu akka taate hin beektu? Akkasiin fidduu nan beeka. Atileetii akkasiin isaatti nan beeka garuu inni ammaaf naan galu beektaa. Atileetii Ilfinesh Qannoo maaraatoonii eessatti mo'atte yeroo jalqabaaf? Ilfinesh Qannoo. Ilfinesh Qannoo atileetiidhaan hin beeku garuu ani akka isheen akka weellistuutti hin beeka malee weellistuu. Ilfinesh Qannoo moo beektaa isheen yeroo baay'ee sirba qabsoo kana sirbiti beektaa. Tokko isaa keessa sirbi jaalalaa hin jira. An jaalalaa tokko. Kan jaalalaa keessaa moo? Kan jaalalaa keessaa beektaa sirbi ishii baay'ee garaa nama tuqa. Yeroo baay'ee sirba ishii keessaa sirba jaalalaa. Safuu dhakaa jaalalaaf safuu. Nanti sakaal kan irra fuudhe. Atileetii Ilfinesh Qannoo fiigicha maaraatoonii yeroo jalqabaaf eessatti mo'atte? Ilfinesh Qannoo hin beeku. Atileetii Ilfinesh Qannoo jedhamtu hin beeku weellistuu malee. Weellistuu ta'uu beektaa? Beeka. Nama hamattee hoo beektaa? Namadhu. Nama baay'ee waa'ee namaayyuu haasa'uu hin jaalladhu. Cubbuu. Nama hamachuun garuu maal jechuudha? Nama hamachuun bakka lafa namni sun hin jirretti waa'ee isaa hamachuu negatiiva isaa haasa'uudha. Iddoo namni sun hin jirretti waa'ee nama sanaa waan gaarii yoo dubbatte hoo? Oo isa nan haasa'a. Sun nama hamatuun jedhamu? Nama hamachuu jedhama. Ani isatti hin beeku baay'ee nama jaallatanidha kan waa'ee isaa waan gaarii haasa'anidha natti fakkaatan. Nama hamattee beektaa? Nama yaa jireenya kee keessatti meebi nama hamachuu dandeessaa? Hamadheera hamadheera. Baay'ee nama hamattaa? Lakki hin jaalladhuuf. Dhugaa dubbachuuf hin jaalladhu nama hamachuu. Hamiin tarii waan namni gaarummaatiinis hamnaatiinis waa'ee kee kaasee waasee hamiidhumadha. Baay'eensaa waan hamaati yoo ka'edha namni kan fiil godhu waan gaariitiin soo haasa'an hamii malee fudha ganu akka kootti waa'een kee amma haasa'ametti. Isma tokko kaayee namadhe isuma kana namadha yeroo hundaa agarsiisaa baadiyyaa kun maaliif gatiin jaalladhuuf isa namadha. Nama jaallattu hamattaa jechuudha. Nama hamadheera. Maaliif hamatta? Nama hamachuu jechuun maal jechuudha? Akkamii yeroo nama hamadha? Nama hamachuun karaa tokkoon ilaaluu hin qabnu nama hamachuu jechuun nama tokko kan hamannu karaa gaarummaa isaaniis karaa badummaa isaaniis yookaan karaalee kanaan hamachuu dandeenya nama tokko. Kanaafuu ati baay'ee nama hamattaa jechuudha. Baay'ee nama namadhu garuu xiqqoo. Akka amma jettetti garuu baay'ee nama hamattaa baay'ee sobdaa jechuudha. Nan sobasii nan hamadhas. Nama hamattee beektaa? Nama biyya keenya keessa koomaniidhaan ture dhaabbataadha nama hamachuun. Kanaafuu baay'ee nama hamattaa jechuudha. Lakki ani baay'ee namadhu garuu nan dubbadha. Nama hamachuu jechuun baay'isawee teessee ajandaan waa'ee nama sunii godhattee haasa'uu qofa utuu hin taane namni tokko yoo karaatti si bara kun maal fakkaatti yoo jette isa duubatti suniyyuu hamiidha. Kanaaf hin amanne jechuun hin danda'amu. Ati baay'ee nama hamattaa baay'ee sobdaa kanaafuu maal jedhamtati? Ani maal jedhama nama maalii dhiistu yaa nama jirani nama keessaadha jechuudha. Nama keessatti namadha. Simbirroo shan mukarra jiran yoo tokko dhakaadhaan rukuttee meeqatu mukarratti si hafuu danda'a? Simbirroo shan mukarratti mukarra jiran keessaa takka ishee yoo rukuttee meeqatu irratti? Afurti hafa. Afurti si hafa? Dhugaa jira. Afurti hafa dhugaa rabbi. Shantu jirani. Shan keessa tokko isaa rukuttee meeqatu muka san irratti si hafa? Simbira meeqa mukarratti si hafa? Simbirroota achirratti jiran sun keessaa
simbirroota sanii yeroo tokko achirra jiran san rukunne simbirroonni sun hundiyyuu kaanii deema waan ta'eef duwwaa tafaa jechuudha. Afurta. Tokko yoo rukutee ajjeese afurtu hafa kan. Simbira afurtu mukarratti si hafaa jechuudha. Simbirroota shan mukarra yoo jiraatan sana keessaa tokko ishee yoo rukuttee meeqatu muka san irratti si hafa? Simbirroo tokko tafaga. Tokko dhaheen yoo narraa buuse afurtu hafa jechuudha. Shanirra tokko yoo rukutte afurtu hafa. Kanaafuu muka san irratti simbira afurtu si hafaa jechuudha. Ayyee muka tokko irratti afur tafuu danda'a. Muka tokko irra jiru tokkoon isaanii tokkuma jira malee saafaroon isaanii muka tokko irra taa'uu hin danda'ani. Kanaafuu afurtu si hafaa jechuudha. Bakka afur. Simbira shan yoo mukarra jiraatan tokko yoo rukutte meeqatu si hafa? Maal? Simbirroota shan mukarra jiranii shanan sana keessaa tokko ishee rukuttee ajjeefte meeqatu muka san irratti si hafuu danda'a? Afur. Oomtuyyuu. Maaliif jennaan gaafa tokko rukuttu kunniin isaa barrisee deema. Dhala keetiif ati maal taata? Dhala kootiif wantan ta'u dhala kootiif wantan ta'u waan gaarii nan yaadaa fi hojjedhee waan baay'ee ta'uuf nan danda'a jedheen tafsaa godhadhee jira. Dhala keetiif ati maal taata? Dhala kootiif moo? Dhala kootiif akaakayu. Dhala keetiif jechuudha. Akaakilee abaabilee waan akkas. Akaakilee jedhee qabadhu baqa. Dhala keetiif ati maal taata? Dhala kootiif moo akkoodha ka akkoo maalati gaafiin keetii? Akaakayyuu abaabilii moo akaakayyuu akaakayyuun ta'a akaakiliin ta'a mini kan gareetti deebiin eeka moo dhala koofi akaakayyuu akaakiliin ta'a maal kan sun bira Akaakilee gaafa towaa nyaattus ta'e akkasumaan arraba of ciniintu maal jedhama? Alagaatu maqaa nadhee. Alagaa kootu maqaa namanna maqaa nadhaa jira waan akkasii. Namatu na hamatadha. Sana gamitti amanta? Araa namanu jecha madhabu. Ati gaafa arraba of ciniintu akkas jetteen beektu? Arraba koon jaalladha. Dhiige moo dhiigne jedhe. Maybe namatu waa'ee kee haasaa jira jedhama. Jecha madha ta'uu dhiisuu danda'a yaadan. Dhugummaa isaatti baay'ee namanu garuu jecha madhan jedhama. Yaada koo keessa dhufee beeka. Of ciniinee kee yaada koo keessa dhufee beeka. Tarii waa'ee koo haasa'u ta'a kan jedhu waan jedhamuuf jechuudha. Naa yaada koo keessa dhufee beeka. Arraba gaafa of ciniintu maal jedhama? Arraba gaafa of ciniinu yookaan namni si hamachuudha jedhama. Namni jechuudha yookaan si hamate kan jedhamu akka afaan aadaa keenyaatti kan namni guyyaatti yookaan waa'ee kan kee kan dubbatudha. Akkasittiin amantaa namatu nama amateedha jechuudha itti amantaa? Akkas jechuutti nama naayyee arraba of ciniinuu jechuudha. Raawwan magaalaa kana keessa jiran meeqadha? Torbadha. Mee torban isaanii maqaa isaanii? Torban isaanii dubbachuu baadheeyyuu Bishooftuu, Harabishee, Arsadee, Kiirollee, በቃ hara Arsadee, hara torba, hara Calalaqaa, hara Arsadee, hara Bishooftuu. Torbanuu nannaa? Sadii. Hara Kiilolee, hara Magariisaadha. As kan jiru wayi takka jira. Kurruuftuu faana hara miti mini? Haraawwan torban magaalaa kana keessa jiran maqaan haadha himi? Hangafa,
kan magaalaan kun itti waamamu hara Bishooftuu jedhamu. Lammaffaa immoo hara Oromoon hunduu waggaatiin dhufee irratti irreeffatu hara Arsadii jedhama. Sadaffaa immoo hara Kiloolee jedhamu jira. Hara Calalaqaa jedhamu jira. Meeqarra si geera lakkaawwachaa jirtaa garuu? Hara Kiloolee, hara Bishooftuu, hara Arsadii, hara Baabbogaayyaa, hara maal ture tokko Magariisa naannoo gamanaa kanatti kan argamu. Jaha si waameera miti? Tokko kami daree Calalaqaa. Harawwan torban as keessa jiran keessaa maqaa isaanii naadhe. Harawwan torban magaalaa Bishooftuu keessatti argaman tokko hora Arsadii, hora Kiloolee, hora Magariisa, Baabbogaayyaa, afur Calalaqaa, hara Bishooftuu. Ay, isaan tokko tafe hara Magariisa. Magaalli amma keessa jiru kun maal jedhamti? Magaalaa Bishaanoftuu. Tokkoffaan hora Kiloolee Kamsii kan jedhamu karaa achaanu jira. Baabbogaayyaadha. Calalaqaadha. Hora Arsadiiti. Hora Magariisaa jedhama. Hora Hadhoo. Egaa kanarra baay'ee isaanii beeku. Bishooftuun jedhan. Bishooftuu moo Bishooftuu? Lakkin Bishooftuu. Bishooftuu tun ta'e Bishaanoftuu. Shamarran lakkaftee beektaa? Nan lakkafa shamarraniin. Lakkafuun kun afaan Oromoodhaan afaan addaa qabeettaa? Bishaqaas miti. Afaan Oromoo isaatti hin beekan. Maal jettee shamarran lakkaftee? Gabareen nama lakkaftee qabda? Baay'ee amma kanaas miti. Yoo man lakkafeeyyuu hin bareedda bakka naamun jedhee man bareedda malee waan biraa wanta hin dubbadhu hin qabu. Sin ajaa'ibsiifachuu ma lakkafeedha? Kunillee ajaa'ibsiisuu jedhama. Ajaa'ibsiifachuu jedhama kun. Garuu lakkafuun isa nama arrabsan minaaman yoo ishee amma fakkeenyaaf dubartiin tokko yoo hin bareedda minaaman jettee dubartiin tokko yoo saaddee minaaman jecha hin taane fa'aa ittiin jedhan kun lakkafaa jedhama kun. Shamarran lakkaftee beektaa? Shamara Maal jettee? maal jettee maal jedhee lakkafaa bakka mucoo bareedduu nana maal taatee shafaafofte faa jedha. Maa of gaggara gashita mindoo bitti galabaabbaci faa jedha. Lakkafuun afaan Oromooti maqaa qaba? Lakkafuun afaan Oromoo lakkafuun Amaariffadha. Dubbisuudhaan maalidha? Anoon dubbisuu qeequu waan akkasii na fakkaata. Mee karaa irratti yeroo isin lakkafanii beeku? Baay'ee. Maal siin jedhanii waan addaa waan ati hin dagan? Baay'ee nama karaa irratti na lakkafu hin jaaladhu. Baay'ee na aarsa. Asumaan ergaa kee dabarfadhu. Galatoo carraa kana naalaachuu keetiif hedduu si galateeffadha. Maaliif hin jettu? Shamarri tokko akka aadaa Oromootitti shamarriin kabaja qabdi, ulfina qabdi. Haadha, obboleettiidha, ilmoodha, haadha manaati. Ji'a afuriin namatti dhaabbatti jechuudha. Kanaaf dhiironni karaa irratti baatanii jecha daddarbaa shamarratti dubbattan haadha raarabbii waan akkasii dhiisaa. Aadaaf seenaaf duudhaa keenya keessa hin jiru. Anisuma sirrii koo sa'aatiin itti garagalee namaa wal lolutu jira. Yoo jalaa cadhiste nuti uffattee cadhistee jedhanii si arrabsu. Yoo immoo sitti bareedeera siin jedhan galatoomi jettanii jecha biraa duubaan sitti darbatu. Kanaaf rabbi jaa dubartii karaa irratti jecha daddarbaa ittiin dubbatina. Dubartiitu isin dhalee asiin isin ga'e kan nama isin godhee isin dhaabe dubartiidha. Maqaan qabu maaliif hin jettu? Aadaaf duudhaa keenya keessa logo Oromoo keessas jechichi hin jiru. Gochis waan hin jirreef jechichi hin jiru. Nunis karaa biraa. Galatoomi walumaa gaarii. Atis galatoomi ulfaadhu. Egaatiin daawwattoota keenya qophii filaallee magaalaa Bishootutti qopheessinee asuma irratti goolabnee jirra. Qopheessituun qophii kana Ana Daraartuu Nagaash, ogeessa kaameeraa Biraanuu Dajanee waliin turre. Torban qophii biraa nagaa walitti deebinutti FIB waliin turtii gaarii.